Keessachuu hin danda'uma. Ani yoo sochoose malee hin socho'u. Gaafa akkana butuu ofii kiyyaa akka lafa yaaduu socho'u. Waggaa meeqa ta'e erga koo jalqabe? Waggaa afur ta'uuf. Waggaa afur jechuudha. Waan qabu garuu hanga kanatti ulfaa ture yeroo guddachaa jiru keessa jechuudha. Mana kiraa waan hin kaffaladhu dhabee waan hin nyaadhu illee nan dhabe jedhee obboleessi keenya kun jechuudha. Waggoota afuriif egaa manatti deebi'ee nama hojjetachuu hin dandeenyedha. Kanaaf anis obboleettii keenya tokko dubbisee fi mana kiraa ji'a tokko illee yoo dandeesse jedhee 3,000 ergiteef jirti jechuudha. Walatta Goorgis jedhamti. Ishiitu ergee jechuudha. Amma biyya alaa jirti. 3,000 dha jechuudha. Obboleettii keenya kana eebbisiiti. Asumaanis immoo namoonni viidiyoo kana argan jechuudha. Deeggarsa akka isaan siif godhaniif rakkoo keessa kee jiruu fi ammatti wanta rakkattee jirtu mee itti himadhu. Duraan dursee isin dhufuu keessaniif guddaa galatoomaa eebbifamaa isin jechuu jaalladha. Obboleettii kiyyaa Waaqayyo ishee eebbisu. Galatoomii nagaa fayyaa qabaattu Waaqayyo bara kee eebbisuu. Eebbisuun jedhaane isaan taane haalli koo baay'ee ulfaataadha. Hanga dubbachuu immoo isiniin jedhu mana kiraallee waan nyaataallee yeroo itti jira yeroo itti daboollee wal jira. Sababiin sun immoo obboleessa kiyya duraan hojii xiqqoo hojjechaa ture. Hojii isaarraa amma sababuma kiyyaan addaan kutee sanbool hojii sanatti illee deebi'uu hin dandeenye namni gargaarullee argachuu hin dandeenye. Sababa kanaaf haala ulfaataa fi baay'ee yaaddessaa keessa jira. Kanaafuu akka gargaartanii yaada koo keessatti wanta isin jechuu jaalladha. Ani baay'ee dubbachuu danda'u baadhus garuu keessa kiyya baay'ee yaada baay'een jiraatudha. Baay'ee miidhamtee jirta jechuudha haala jireenyaatiin. Tokkoffaa hojjetachuu hin dandeessu. Lammaffaa barumsa irra jirta. Amma obboleessa kiyya kun barumsaaf dhufe boqonnaa dhufe malee inni biraa deema. Namni si gargaaru illee hin jiru. Kutaa meeqa barattaa? Kutaa 11. Baranna jechuudha. 2018 kutaa 11 jalqabde. Eenyu si deddeebisa? Obboleessi kun xiqqaa isin jira obboleessi kiyya inni guddaan nama tokko. Kaan barumsa barachaa isaanis immoo gara tokko si gargaaraa jiru jechuudha. Kanaaf amma rakkinni kee inni guddaan wanta nyaattuu fi waan ittiin of barsiistu akkasumallee mana kiraatu si rakkisa jechuudha. Mana kanatti meeqa kafalta? Amma birrii 3,000 wayii kafallaa. Fulbaana kana booda hin dabalu hin Sinirratti daballa jedhu. Akkaawuntii qabdaa? Kan qabee. Mee ittiin obboloonni keenya egaa wal gargaaruun egaa namummaadhaaf baay'eetti barbaachisaadha. Wanti immoo nuti lafa kanarratti gaarummaan nuti hojjennu borullee samii irratti mindaa ta'ee nu kafalama waan ta'eef obboleessa keenya kana gargaara. Akkaawuntii nigdi baankii isinitti haa himu. Akkaawuntiin kiyyaa 1,000 50 26 98 83 immoo 9 95 68 96 75. Obboleessa keenya kana hundi keessanii waan dandeessaniin gargaara. Birrii 5 isaaf waan guddaadha. Birriin 10 waan guddaadha isaaf jechuudha. Loomii 50 nama tokkoof baadha nama 50 immoo faayaa jedhama waan ta'eef obboleessa keenya kan umurii kanatti egaa otoo hojjechuu fi barachuu danda'u akka nama kamittiyyuu otoo hojjechuu danda'u rakkoo kanaan qabamee dhukkubaatiin manatti hafee jira jechuudha. Namoonni qaamaan dubbisuu barbaadan Adaamaa jira jechuudha. Magaalaa Adaamaa jira. Bilbila kana dubbistanii qaamaan namoonni dubbisuu barbaadanis qaamaan argachuu ni dandeessu. Bilbilaanis akkasuma immoo akkaawuntiidhaanis waan deeggaruu dandeessan obboleessa keenya kana akka deeggartan asumaatiin maqaa Waaqayyootiin sin gaafanna Waaqayyo si gargaaru obboloonni keenya immoo akka si gargaaran abdiin qaba. Kanaan duras namoonni baay'een si gargaaraa turan viidiyoo kanaan dura jedhee jechuudha. Waaqayyo si faana haa ta'u obboleettii keenyas immoo Waaqayyo si dhaqaa kenna.